Gudoo gaariin nageellee shoobii naga daamte mallamu. Nageellee golbatee daar gudoo rochoo soraago. Yooyyaa daawwattootaaf hordoftoota daa'imtuu miidiyaa nageenyi san badhaadha. Hardhaa qoomii qorqortii dargaggeessaaf dargaggeetti magaalaa nageellee borraa waliin gaafiif deebii goon. Qorqortiin agam waan keen been agamuuf beenna waan jedharratti qorqortii goon. Akka xumur qoomii teennaa nordofa. Namni waliin jirru eenyu? Ibsituu Boruu. Abbaan Gadaa 71ffaan eenyu? Abbukura Jaarsoo. Namni waliin jirru eenyu? Ani boruu Kateeloo boruu naan jedhama. Abbaan Gadaa kaammatan baallii kennuuf jedhu agamaffaa? Abbaa Gadaa 71ffaa. Namni waliin jirru eenyu? Taarii Waggajjoo Dooyyoo. Abbaan Gadaa kaammatan baallii kennuuf jedhu agamaffaa? 72ffaa. Namni waliin jiru kun eenyu? Yaa guyyoodha. Abbaan Gadaa kaammatan baallii irraa fuudhuuf jedhan eenyu? Fura Jaarsoo. Naawwaaroo soraadha. Abbaan Gadaa kaammatan baallii kennuuf jedhu maqaan isaa eenyu? Haa kennuuf jedhu Fura Jaarsooti. Namni waliin jiru kun maqaan isaa eenyu? Artiist Godaana Xaaxoo jedhama. Abbaan Gadaa 71ffaan eenyu? Abbaan Gadaa 71ffaan Fura Jaarsoo jedhama. Maqaan kee eenyu? Maqaan kiyya Abdishakur Muktaar jedhama. Magaalaa Nageellee Booranaa keessatti hojjetaa hospitaala waliigala Nageellee Booranaati. Abbaan Gadaa 71ffaan eenyu? 71ffaan Fura Jaarsooti. Maqbaasiisamaan? Fullaas. Maqbaasiisamaan? Maqbaasiisa kuniin gadaa maakul fakkaatu moo mardiitu warra kan lamaan keessa tokko hin beeku qulqulluu. Maqbaasiisamaan gadasaa? Maqbaasiisaa mardii dalee hin beeku garuu mardiitti. Maqbaasiisamaan gadasaa? Maqaan kiyya Boruun Seenee Moduu jedhama. Abbaan Gadaa 71ffaan eenyu? Abbaa Gadaa Fura Jaarsoo. Maqbaasiisamaan? Suni tanguddoo illee keessa hin beeku. Fullaas moo libaas? Hayyee abbaan Gadaa kaammatan baallii irraa fuudhuuf jedhu eenyu? Guyyoo Boruu. Maqbaasii gasamaan? Maqbaasii Gadasaa. Abbaan Gadaa kaammatan baallii fuudhuuf jedhu maqaan isaa eenyu? Guyyoo Boruu. Maqbaasiisa hoo? Mardiita. Hayyee. Maqbaasii Booranaa agam? Torba. Hanfaa meenuu yaam? Hayyee. Abbaa Gadaa kaam baallii fuudhuuf deemu maqaan isaa eenyu? Guyyoo boruu guyyoo Maqbaasiisamaan? mardiit. Okay. Maqbaasii Booranaa agam? Maqbaatii torba. Meenuu yaam? Mardiit, maakul, fullaas akka ta'etti fufu. Maqbaasii Booranaa agam? Waan sun jedhu. Hayyee maqbaasii Booranaa agam? Maqbaasii Booranaa kun eegmee maakula mardiidha. Ani shaniin gana fakkaata qulqullootti hin beeku. Hayyee shanaa sun maqaa nuu yaam? Ijaa wal jala wallaa. Maqbaasii Booranaa agam? Maqbaasii Booranaa torba. Maanfaa maqaa nuu yaamuu dandeettaa torbaan? Torbaanii Fullaas, Libaas, Sabbaaq, Hinqaa Badhataa. Maqbaasii Booranaa agam? Torba. Maqaa nuu yaamuu dandeettaa? Muraasallee cufaalee fituu baadde. Mardiit, maakul, mardiit, maakul, mardiit, maakul, libaas. Hayyee daawwattooteen qoomiin qorqortii irratti hardhaaf magaalaa Nageellee Booranaa keessa qaban kanuma. Gaafanneeffamoo abbaan Gadaa 71ffaan eenyu? Fura Jaarsoo Furaati. Maqbaasiisaa Fullaas. 72ffaan eenyu? Guyyoo Boruu Guyyooti. Maqbaasiisaa Mardiit. Maqbaasii Booranaa agam? Torba. Isaanis Fullaas, Mardiit, Maakul, Moggis, Sabbaaq, Libaas, Daraara.
Abtuun morqoommi tanaatti annami sanii qophees Saadam Huseen Godaanaa yookaan Burrus Abbaatii ogeessi kaameraa Dooyyoof Duubaatii yookaan Abbaliibanii editaa fi Gulalaan Gammachuu Hormaati yookaan Kotomboon Abbaati waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebanaa Jaamituu Miidiyaa hordofaa daawwadhaa nu jiraadha. Gudoo gaariin nageellee shoobii naga dhaamte mallaamu nageellee golbateet daar gudoo rochoo soraago.